kufaatii wayyaanee kuni uummata kana gammachiisee gammachuudhaan uummanni kun injifannoo kana kabajuudhaaf injifannoo raayyaan ittisaa achitti Jawaar Mohammed guyyaadha obbo Tayyee Dandanaa ministeera nageenyaa kan turaniif sagalee ta'u kutaa lammaffaan cimee itti fufee jira koomentiilee hedduu Jawaar afaan Ingiliffaa irraa afaan Oromootti nu deebisan jedhan namoota hedduun argaan ture Yooyaa Ashamar Kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaawu miidiyaa kan isin biraan gahaa jirru gara madda walaawu miidiyaatiin odeessa amma kallattiidhaan gara feesbuukaatiin keessaayyuu Jawaar Mohammed barreessirra dhaabbachuudhaan kan isin biraan geenyuudhaanis qopheessaa sagantichaa akkuma jalqabarraa isiniif ibsaa turretti namoonni hedduun afaan Ingiliffaatiin barreessita jawwee afaan Oromootiin nu barreessi kan jedhan hedduun argaan turre yeroo ammaa kana afaanis jijjiiruun ni danda'ama Google keessa seenaniitiin translate godhanii dubbisachuun ni danda'ama odeeffannoo adda addaa kallattiidhaan isin biraan gahaa turre jira mee Jawaar Mohammed irra dhaabbachuun koomentiilee hagamtu barraa'ee yaadota akkamiitu ture kallattiidhaan garasiin waan fufurannee walitti deemnu jira ammas bakka jirtanitti nageenyi kenna kan jaalala sinaada qabsinin jecha gara madda walaawu miidiyaatiin kan isin biraan ga'an falmata roorooti odeessa adda addaa kallattiilee adda addaatiin ispoortii irratti kallattii adda addaatiin madda walaawu miidiyaa filmaatti keessanaa ta'u filmaatti keenyaa ta'u sinin jecha kallattiidha warroon sheer gootan koomanti gootan ulfaadhaa galatooma Jawaar Mohammed afaan Oromoo haa ta'u warroota yaanillee maqaa isin yaamna keessaayyuu koomantiin hagammaatti barraa'e lakkoofsaan koomantiin hagammaatti barraa'e koomantii 1,500 dha sheeringiin 1,000 irra jira laayikiin 10,000 irra jira onneeleen hedduunis kennamanii jiranii afaan Ingiliffaatiin barreessite jawwee kan jedhu koomantiinis hedduu jira ajaa'iba dhuguma dubbachuuf koomantii ajaa'iba Suzaan Usman dhuguma dubbachuuf koomentii ajaa'ibaa barreessite hedduu namni hedduunis kolfaa ture Suzaan ati amma siyaasa dhiiftee ana wajji yoo jiraatte maal qaba Jawaariif jaalalli namni dhugaa dubbachuudhaaf waan jiru Jawaar Mohammed namni hin jaalanne jiru Jawaar Mohammed namuma jaalatamulleedha namuma garaagarummaa siyaasaa jiraachuu danda'a wanti nuti beekuu qabnu siyaasni garaagarummaa qabaachuu danda'a obboleewwan Oromoon ilmaan abbaa takkaati dhiiga takka walitti qabna diinni gaafa Oromiyaa dhufe Jawaar Mohammed masara biyyaalessaa seense Abiy Ahmed masara biyyaalessaatiin baasu sila Oromoo taaniif hunda isaaniitu maqaa Oromootiin jibbiinsa Oromummaatiin hiddalatiinsa Oromummaatiin nu qaban Oromoon akka Oromootti diina biratti diinuma jechaadha kanaaf ilaalchi siyaasaa gargar qaban malee Oromoon tokko koomentiilee hedduu laalaa jira waan nama kolfisan hedduu jira koomentiilee hedduu jira koomentii hedduu nama kolfisan tura dhuguma dubbachuudhaaf yaada Jawaar Mohammedittis kallattiidhaan deebina turtii gaarii isin jenna kana geeffachaa hartan gara foddaa madda walaawu miidiyaatiin keessaayyuu koomentiilee ajaa'ibsiisoo tamaam ganamoo ka maamila guddaa dhugaa dubbachuuf koomentii hedduu barreessuudhaan beekamudha kallattiidhaan walitti deebina turtii gaarii isin jenna Jawaar Mohammed ergaa jajjabduu barreessee jira dhuguma dubbachuudhaaf nama jabaa ta'uu isaa gaafa rakkoo Jawaar keessa ture Taayyeen akkam jechaa ture maal jechaa ture kan jedhuuf waan hundi kennaa waliin beeknudha isa akkasumatti dhiifnee Jawaar Mohammed jabinna isaa ciminna isaa nama Oromoo ta'e kamiifuu akka jiraachaa jiru ragaalee hedduun barbaannu ragaan jiru kanuma jechaadha Tayyee Dandanaa former state minister of peace who was granted by bail the Federal Supreme Court has been abdicated by masked gunman just momentum after stepping out of the prison gates according to the media report jechuudhaan barreesseera kanarra dhaabbachuudhaan namoonni hedduunis yaada dabarfachaa turanii jiranii Jawaar Mohammed dhuguma dubbachuuf yaada inni kenne kanarratti koomentiileen gurguddaan baanii jiranii koomentiilee baan keessaa gara nyaatummaa jabinna Jawaar Mohammed ciminna Jawaar Mohammed akkasuma immoo Oromoof dhaabbachuu ilaalchuma siyaasaa fe'anillee yoo gargar qabaatan Jawaar Mohammed Oromoof Oromiyaadhaaf ija tokkoon akka laalu wantoota akeeka koomentiilee hedduun namoonni hedduu barreessanii jiranii
Tayyee hawwii aanulee akkas jechuun barreessaa yeroo hedduu gameessa marsalee hawaasummaa irratti yaada hedduu barreessudha. I am not supporter of Tayyee, but I cannot tolerate or condemn any injustice against any human being. In the truth, unfortunately, thought many of us like have a good idea of who might be responsibility for this. Kan jedhu yaada barsiisan jira. There are many who consider themselves above the law, but they will come when no one is above, just not even the dictators. jechuudhaan barreesseera. Afaan Amaaraatiin illee Bayfeedirii Xaqlaa Fird Beet የወሰኑት መብት ፍቃዳቸው afaan Amaaraatiin barreessanii jira. Walumaa galatti yaada dheeraa barreessanii akkasumatti irraa deebina. Tamaam ganamo maal jedha? Oh, our patient Jawaar Mohammed jechuudhaan exclamation irra kaayatiin he was very intentioned on destroying you and you become voice for him. Thank you very much. Ended. A scholar is someone like you. Tayyee Dandana is a man who does what he believes in. But this is not a good thing with a cover up free Tayyee Dandana jechuudha yaada barreessee jira. Namoonni biroos kan akka dambala galoo one can only hope that we are the public will eventually uncover who arrested this troubling drama. The political landscape among the Oromo elites seems to be devolving, becoming increasing jechuudha yaadota hedduu isaa dabarsee jira. Keessaayyuu namoonni hedduun Ingiliffaan barreessanii Tasammaa Eliyaas Sole the justice system in Ethiopia is in a state of collapse. Appointments of the government are being killed. The civil war warra kun ammoo to'ama warra carraa laallatu warra barreesse kun jechaadha. Akkasuma bira darbina warra carraa laallatu warra Oromoo yoo ajandaa uumuu barbaadule keessa jiran jechaadha. Ka Oromoo qofa dubbisne kaan bira darbina. There is one Oromo saying that is want to remind you here harren waldhiitteef ilkaan waliin cabsitu. Firaa'ol Qamar galata ulfaadhu. Thank you galatomi. Namoonni hedduun akka Ziizoo fa'as koomentiilee hedduu barreessanii jirani. Koomentiilee jajjaba barreessanii jirani galatoma ulfaadha. Koomentiilee Oromoof Oromiyaa jiddu galeessa godhatan barreessanii jirani. Dhuguma dubbachuudhaaf. Deeta ministeera nagaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Tayyee Dandanaa har'a wayitamanii dhaabaan balbala irraa namoota maskii godhataniin butamuun gabaafamaa jira. Obbo Tayyee Dandanaa muddee 2/2024 manni murtii mirga wabiitiin akka ba'an murteessu yoo ta'u har'a muddee 4/2024 mana hidhaa Qaallitti irraa akka gadi ba'an butamuu isaanii maatiin miidiyaa himanii jiran. Ati mana obbo Tayyee Dandanaa obbo Tayyee adde Sintaayyoo Alamaayyoo yaada miidiyaaleef kennaniin huccuu poolisii federaalaa uffatanii konkolaataa taargaa poolisii maxxanfateen fuudhanii deeman jetti. Odeessi isiin dabarsite kun namoonni uffata siivilii fi maskii uffatan balbala mana hidhaa Qaallitti dura deemaa turan kan jettu adde Sintaayyoon paatroolii lamaan fuuldura dhaabbatanii fuudhanii turan jetti. Akka obbo Tayyeen gadi ba'een qabanii konkolaataan fuudhanii deemuu isaanis ibsitee jirti. Haalli kun nageenya obbo Tayyeetiif maatiin yaaddeessaa jiraachus dubbatanii jiran.